Innaa maalumaaf ati amma jechuudha. Yaadawwan akkas akkasii sammuu kee keessatti fiddee hin yaadinii waan daa'imni yaaduu qabdu yaadee malee waan akkanaa yaadin ishee. Ishee Gabaa deemuu jirtan keem. gabaan deemee dhufaa. Ashamaan kafuuna kam jettan kabajamtoota hordoftoota keenya kan taatan mootu keessanuu nagaan nu bukkee jiraata sibiilaa jiraatu sin jedhaa deebi'ee dhufee jira har'a yaada wayiititu mataa keessa na dhufee ture amma hawwiin gabaa deemuu fi hoggaashiin gadi baate nama barandaa irratti baheetu dhokadhee haasaa jira hoggaashiin gadi baate carqee akka wanna uffatee deemu sammaa fi uffanneen jedhan odoo garuu ishiin akkasiisan qabaattee baay'ee dasna jedha ture. Ani immoo garuu amma daa'ima malee odoon guddaa ta'e nan bitaaf ture. Yeroo kiyyatuun keenya malee nan bitaaf ture. Hoggaashiin gadi baate uffata tokkichuma yeroo hunda maal bu'aan uffattee deemtan jedhaanii. Garuu qamisichi baay'ee danneedha tureeyyuu anna xalaa wajjin bitamu dheeraa tokko amma yeroo ishiin gadi baatu akkuma biraan fakkeesseen gaafadhaa akka ormi qaqqayyaree deemuutti kanuma qaniidha. Anaa garuu yeroo hundumaa unaa bitti ofii keetii maaf hin bitannee jedheen hin gaafadhaa hoggaa ishiin gadi baate. Hoggaashiin nawwaama hawwi ba'uuf baate Eenyuun deema kanaan silkii ho'aan barbaade qabdi. koomee wayinaa bittaa waan sitti moggaa gabaa deemu. Maalodha ammoo inni wal qabdu waan jettee hin beekne irraa akkamitti jette. Silkii ho'aan qofa kan wayina dhabe. Maalodha? Maal? Gara gabaa deemtu kan jettee. Kanaafuu maalodha ree? Maaf na yaamte? Natti mika. Amma hoggaa gadi baatooti maaf inni uffatuma tokko uffattee deemtu akka namaa qaqqayyarattee hin deemtu. Uffatuma tokko moo uffattee deemta? Gaabii natti na gaafattu kana moo? Kanan si bitaa? Maal jette birri deebii? Ati akka namaa uffata qaqqayyarattu. Maal fa'a? Uffata maalii? Uffatuma tokko moo gabbaatee deemta? Kanumaan uffatuma tokko gabbaatee deemta? Kanumaan maal uffata qaqqayyaradheen uffata haala maal ta'e uffanni narraa? Aatis akka isaa yaasii uffanni bareedu jechuudha bakka hin kaane. Bareedu kanan bitaa uffata qaqqayyaradhuutti deemee akka namaa maalinne. Maal jette bani haasa'e? Maal ta'e uffanni kan koo? Ati akka namaa maaf hin qaqqayyaranne jedhee tokkichumaan uffattee deemtu. Amma uffata dee akka laata? Jammarri ma eegu gaafadhu siin jedhete gaafii kana maal nama gaafatte eegu gaafadhu siin jedhe gaafii nama guddaate beeku. Kun koo gaafii daa'imni xiqqoo nama gaafattu miti gaafii nama guddaate eegu gaafadhu siin jedhe. Ati maaf tokko kanumaan tokkummaa uffattee deemtaate qaqqayyarachuun beekta? Ani uffata dhabeetii miti bee. Uffata dhabeetii miti. Amma sa'aatii kanatti uffatan barbaade waan qabu hunda isaa kan barbaadetti uffachuu hin danda'u. Maaliif waan daa'imni garaa keessa na jiruuf uffatan barbaade filadhee uffatan barbaade uffachuu hin danda'u. Uffata akkamiiti uffata akkamiiti akkan uffadhu barbaade? Laan akka warra ana baay'eeffan uffatan isa babbareedu isaan qaqqayyaratetti qaqqayyarameeti. Uffata gizee hundumaa gizee karaa deemtu uffanni kun hin bareeda uffata akkanaa kun hin bareeda jechaa deemtu sanii qamisii. Qaqqayyaradhuutti deemu. Hin qabu kaa isa moone qamisicha. Qamisicha hin qabu ani. Gabu. Hin bitanneenis. Maal bitadhu ka?
Isa lolli nan bitadhaati ni rakkoon qabuuti laa namma jechuudha sittan qoosaa jechuudha uffata dhabeetii miti uffata akkuma barbaadetti uffata waan qabu hundasaa uffachuu hin danda'u masaatii kanatti uffata babal'aa akkasitti narraa antini ta'u malee uffata babal'aa ta'e malee uffata nama qabu uffata dhiphaa uffachuu hin hojjetu. Bakka achi babal'aa bitadhe. Amma miti kaa qazedheen bitadha. Amma bitachuun barbaanne uffata. Maanaaf namni siraa kanuma siraa jira kanuma xurii uffattee gadi baatti. Maali kun xuriidha gurbaa eerra xuraayaati. Maal uffanni uffata xurii uffachuun hin jaalladhu uffanni koo qulqulluudha. Eerri kun maal fakkaate ilaali kan. Akkana maal yaa rabbi gabaadha qufan ka'ee natti kolfaan dure. Maal ta'e uffanni koo? Ila ata akka namaatti qaqayyarachuun beektu qanumaan tokkichuu uffattee gadi boota qaba. Maa kana bichaan uffadhe ani kanarra nu uffadhe iyyuu kanuma qaniidhaan nan qaqayyara garuu qamisi akkaati jettu hin qabu anis. Bitaan barbaadu bitachuu isaa ammaa. Yaaduma bitachuun barbaadu. Qamisii bitachuun barbaadu. Ati qamisii yoo karaa deemnu laa qamisii abaluu kun hin bareedala. Ishee kun hin bareeda kanaaf dura akkasii bitatte kan jettee harka qubatti qabaa deemtu kanaafi. Siin bitaa kanaan Siin bitaa kananii ati wayinee gude kana kun humna ofiitii ol xaarusu. Ati beekanaa daa'ima beeksi jammar kun yaada namni guddaa yaadudha beeka yaada daa'imni xiqqoo yaaddoo miti beekun. Daa'ima miti. Areeda baastee laa kun yaada namni daa'imni xiqqishuu yaaddoo miti. Yaada nama gurguddaati. Ati daa'imni sa'aatii kanatti yaada akkasiitiin sammuu of jannaquu hin taane waan adda addaa yaaddeeti. Bakka kana osoo hin taane waan sammuu keessataa godhuu barumsaa ijoollee wajjin taphachuu. Ani daa'ima miti ilaalu guddadhee areeda baasee. Qoosiin kaa'ammaan deeman jira. Amma kana na gaafachuuf na taa'inaan jettee gabaan natti guyyate aduudhaan nan deema. Maa inni kanas bitu kan na gaafachuuf. Ati maaf uffata hin qaqayyarannee hin jedheeti. Kanaafuu sitti lame waan ani qaqayyaranneef yaa rabbi kiyyoo maal tassine rammoo. Bakka kana akkasii bitadhu gabbaa'ee. Ana kami qamisicha moo bakka rakkoon qabu nan bitadha amma gara fuulduraatti. Lakkee muuzee bitadhu. Qamisi dheeraa sadda akka ga'u sana isa naxalaa firraan qabu. Isa sana bitee natti jettu bidandamaa qubatti qabaa deemti. Isa bitadhu ta'e isa fudhu. Bakka amma hin qabu amma maallaqa of harkaan qabuuti gizeen qabu immoo nan bitaa. Gaafa bitu sana immoo si fudhee wajjin annii tanan bakka akka ati naa bitteetti gaafa sana ofii keetti barbaaddee kasidas jedhe naan. Lama kasih carki kau gurgurasi sini Carki kau gurgurasi sini ya Rabbi nabas. Amma kun yaada akkasii sammuu keessatti of fidini. Kun waan sammuu keessatti yaadu qabdu miti ishee. Dhageessee? Nama yaadu qabu. Akka nama guddaatitti yaadin ishee yaada nama guddaati malee kan daa'imaa miti. Dhageessee? Sagalee fuudhu dubbadhu waan sin jedhaa dhagaa argamte waan adiitu dhagaan jiru. Sigala miti amma? Bakka kanaafuu akka nama guddaatitti yaadin ishee akka daa'imni xiqqoo yaaddutti yaadite waan daa'imni xiqqoo yaaddu qabdu yaade malee kuni sa'aatii kanatti amma sijjammar amma karaan deemaa raan taa'ee kana san isin jechuu hin danda'uuti gizee biraa bal'inaan taa'ee sitti himashee ana amma qamisii dhabee osoo hin taane qamisii nan qaba hundumayyuu waan hundumaa nan qaba garuu gizee amma jechuudha yoo nan uffata nama qabu uffadhe daa'imni miidhamte garaa keessatti sirrii miti ni uffatan uffata dhiphaan uffatan. Karena kami ati jettu immoo kanaaf gizee hundumaa shaanxaa kan goosente barabbara artasi argeera isa. Na gizee biraa wajjin suuqiidhannaa ati raabittaa ofii keetti maraxxee kan sitti bareedinaa bitta. Achi kaatee har'a yoo ilaala akka nama guddaatti yaadu dhiistee akka daa'imaatti yaaddee boru barattee sagawwa akka qabdu yoo yaadde maal goota beektaa gaafa guddatti naa bitta isa. Qabsii sana naa bitta gaafa guddatte. Gaafa guddattee barumsa fixxee nama guddaa taate gaafa sana naa bitta. Tole? Amma si galee? Kanaafuu anamma gabaa dhaquuf naqeetan gabaa dhaqeetiin dhufaati waan xiqqishuu bijaa kan turuuti amma sanatti asuma tureetti. Maaliif amma karaa fagoodha kan deemu waan ta'eef akkuma lama taanee tiraanspoortii kaffallee hin deemnu ishee. Walii gala miti? Ishee haa ta'uuti ammoo anas gaafa dan bitattamu bitattamu. Nan bitadhaa siin jedhe amma birrii hin qabu garuu nan bitadha. Gaafa bitadha immoo si geessan wajjin annee toofii keetti ilaaltee naa maraxxee an akkaata jettee bitadha. Si gala miti amma? Bakka amma dassi jedhe. Kanaafuu na jala ol deebitee shaanxaa koo bantee hin barabbartu gizee kamiyyuu. Maaf barabbarta garuu na jala ol deebitee shaanxaa kan koo
Laa qabsuma namarratti argatan hin dhabu. Qabsi namarratti argatan hin dhabu. Qabsi namarratti argisanan dhabe. Isa inni kosi jamar qabsi sun kan nama gurguddaati. Maa daa'imni uffatte? Waa beeku. An daa'ima bee. Wayne naate yaa rabbi. Nama lumaaf ati amma jechuudha. Yaadawwan akkasii sammuu kee keessatti fiddee yaadime waan daa'imni yaaduu qabdu yaadee malee waan akkana yaadin ishee. Ishee? Gabaa deemuuf jirtan kee? Gabaan deemee dhufaa.